Jira jirtuu kabajamtootaaf jaallatamtoota kiyya qophii fi seenaa ajaa'ibaa ta'een walitti deebineetu jira. Ilmi abbaa jaalu kan ta'e isin agarsiisa. Seenaa isaa keessatti kan takka isin ajaa'ibsiisa. Abbaan isaa dura yeroo jalqabaa dhugaatii fi balaliisaa xayyaara Itoophiyaa alaatti ture. Inni immoo garuu dhalataa lammii Ameerikaadhaati ture. Bara Haayile Sillaaseen Itoophiyaa bulchuu keessatti xayyaara Itoophiyaa irraa gara balaliisuudhaan biyyoota adda addaa mararratti nama hojjechaa turedha abbaan isaa. Hanga ammaan tanaatitti jechuudha. Wayitanii isaa hanga gara waggaa 75 abbaan isaa haalaan Itoophiyaa kana keessa hojjechaa ture. Innis abbaa qabeenyaa cimaa fi daldalaa beekamaadha. Seenaa abbaa isaa sun hojjechuudhaaf jecha Itoophiyaa Airlines gaafatan abbaan isaa irratti hojjechaa ture. Sirna Haayile Sillaasee san keessatti innis gaafa sanitti ijoollummaa isaa keessa kan yaadatu ture. Kanaafuu innis yeroo hedduudhaafis balaliisaa xayyaaraa ta'uudhaafis hawwii guddoo qabaachuudhaan beekamaa ture. Kana irraa kan ka'e abbaan isaatii fi akkasumas injiineeronni biyyoota hedduudhaatti waliin abbaan isaa marii garaagaraa gaggeessuudhaan akkasuma kaampaanii AD jedhamu waliin bara 1950 keessatti waliigaltee guddaa haala bishaan laga Naayil itti hidhanii qopheessanii turan. Bishaan laga Abbayyaa kana hidhanii akkaanii fi Itoophiyaadhaaf faayidaa guddaa argatu jechuuf deebii fi gaaffiiwwan adda addaa nama gaafachaa ture keessaa isaan tokko ture. Garuutuu ilmi kunis gara abbaan isaa hojjechaa ture san duuba deebi'ee har'a innis dhufe haala abbaa isaa sunii fi seenaa abbaa isaa sun hojjechuudhaaf ilaaluudhaaf gara Itoophiyaa dhufe. Hanga gara waggaa 75 ga'uutti innis callisee biyya isaa Ameerikaa taa'ee abbaan kiyya ture balaliisaa xayyaara Itoophiyaa turuu isaa naan beeka. Garuutuu immoo ani dhagayeetti ilaala jechuudhaan achirraa deemee dhufe. Hanga gaafa saniitii fi as gidduutti waliigalteewwan isaan gaafa ammaan dura Itoophiyaadhaa waliin abbaan isaa ibsan jabeessuuf jecha innis gara Itoophiyaa Airlines dhufee daawwate. Daawwannaa yeroo kanaatti inni achirratti gaggeessanis seenaan isaa seenaa ajaa'ibsiisaa ta'e. Abbaan kiyyaas yeroo hedduu as keessatti nama kan beekamu ture jechuun hima. Walduraa duubaan seenaa kana wayitaanii fi ilaalutti abbaa isaa kan waggaa 75 duratti Itoophiyaa keessa hojjechaa ture san har'a immoo ilmi isaa seenaa abbaa isaa sun barbaachaaf dhufee seenaa abbaa isaa sun ilaaleeti jira. Gaafa seenaa abbaa isaa sun ilaalee argutti Itoophiyaa Airlines bara 1950 keessatti waan hin jirre fakkaatu sirna mootummaa Haayile Sillaasee keessa amma immoo wayita Itoophiyaa Airlines fi akkasumas Itoophiyaa dhufee magaalaa Finfinnee marasii daawwatutti kan akkaan ajaa'ibsiifate ture. Kooriidarii magaalaa akkasuma bareedina biyyattiidhaa gaafaanii fi arguus akkaan gammadee ture. Biyyattii keessatti bareedina biyyaatii fi haalli biyyattii itti jirtu ijaalaalee dhufuu gammachuu guddaadhaatu itti dhagahame. Seenaa abbaa isaa keessatti kan eegalamedha. Abbaan isaa ijoollummaa isaatii isaa xiqqashaadhaa kan beeku ta'us garuutuu abbaan isaa san ergaanii fi inni qotes inni sararaan tanaa abbaan isaa kutuu sanniin jira jechuun dhufee Itoophiyaa daawwate. Seenaan akkanaa kun immoo laata seenaa biyyoota addunyaadhaa maraati. Waan abbaan isaa duraan hin dalagaa ture san maree ilaalee yaadachaa ture. Abbaan isaa xayyaara balaliisaadhaa waan tureef innis balaliisa xayyaara ta'ee seenaa guddaa abbaan isaa Itoophiyaa keessatti waan guddate qabuuf inni sarara immoo Itoophiyaadhaa dhufee Itoophiyaa Airlines daawwateeti jira. Abbaa qabeenyaa cimaadhaa fi beekamaadha. Nama akkaanis biyyattii keessattis beekumsi guddaadhaa fi kabaja guddaa qabu ture. Har'a immoo seenaa abbaa isaa barbaacha Ameerikaa irraa ka'ee Itoophiyaatti argamuun Itoophiyaa Airlines daawwachaadhaati kan inni jiru. Kun immoo gaafa ani gocha kanaa fi hojiiwwan kana dhageessan isuma maaltu isinitti dhagahama. Seenaa abbaa keessaniitirraa maal yaadatan? Seenaa abbaa keessanii maal irraa beektan? Seenaawwan namoota hedduudhaatti abbaan gadii nama seenaa qabuu fi kan seenaa hin qabnedha. Kun immoo garuutuu lammii biyya alaa ta'e har'aan tana Itoophiyaa Airlines bakka isiin dhaabbachuu jirtuu fi takaafasii daawwachuun isa ajaa'ibsiisa. Gaafa abbaan isaa xayyaara Itoophiyaadhaan balaliisaa ture sanittis dirreewwan xayyaaraatii fi akkasumas magaalonni Itoophiyaadhaan martinuu haala adda addaatiin jiraachaa turte. Har'a immoo gaafa dhufee arguus jijjiirama guddaa achi keessatti argamu san hedduu takka isa gammachiise hedduu takkas isaas ajaa'ibsiise. Biyyi kun immoo biyya ta'uu fi Itoophiyaan jijjiirama guddaa keessa kaaniif jirtu gaafa ilaalee argu inni nu gammadee kan akkaan ajaa'ibsiifate ta'e. Biyyattii keessatti waan adda addaa kan hojjetamaa jiru fi bareedina magaalattiidha. Fi jijjiirama fi guddina haala magaalotaa akkasumas guddina Itoophiyaa Airlines akkasumas Boeingii gurguddaa Itoophiyaan biyyoota alaa galchaa jirtu wayita ilaalee argutti ilmi abbaan isaa paayileetii xiyyaara Itoophiyaa ture kun akkaan kan gammade ta'e. Kun immoo seenaa namoota hedduu ajaa'ibsiisuu fi seenaa guddaa akkaan namoota hedduu birattis fudhatama guddaa argatedha.